sochootu keessatti ufufutuun beetiin jiru gargaarsa fi yaafate eenyuun qofa koo ta'e jechuun koo yeroo koofummaa utuu waliin daangeessini iddoon iftaatamee jiru naakaasuuf teessoorraa ka'e inni baraala koofsisee namootatti gaaffii ta'e hundi tasaa wal gaafatu dhiibbaan koo isaanii qame an darbe gaarii jira xiyya diinaan darbaatamu arfiin du'aas naan arganne Yesuusi naan miliqfame. Baay'ee ammaanoli olmaan sanaa koofsaan qabu abdii kutee hin deebi'u anatti dadhabaa'utu karaa baay'ee ofirraa lolu isa ba'aa koonaaf baatee amma du'aatti arfamu abba jabaan qabaanii. Kami godha karma san mi'eeffate inni kokooti amani. Lakinni dhibee namniti waan hundumaa keessaa darbe. Kanan guyyaa har'aa ga'e abba waa'een dadhabbii koo gara samaa deessuun qaba isatu wabii naaf ta'e oole baay'een darbaatamus naan dandeenye arfiin du'aa har'a ga'ee taana argame jechuun koo yeroo koofummaa waan hundumaa naa dabarse Yesuusi naan miliqfame. Tokkee sochootu keessatti ufufutuun beetiin jiru gargaarsa fi yaafate eenyuun qofa koo ta'e jechuun koo yeroo koofummaa utuu waliin daangeessini iddoon iftaatamee jiru naakaasuuf teessoorraa ka'e inni baraala koofsise
jabaan kaabanii maaltu ta'uuf jira jedhee waa'ee boriif yaada'u. Ija koon argeetaan jira isa namni awwaalee galee jiraachisu akka danda'u. Isaaf laftoonaan hin jiru kan inni sagalee ergee akkoominaan hin argine. Nama sawaabii godhatee gaaffisaatiif deebii dhabee orma gaafatu hin argine. Dhokkee sochootuu keessatti ufuufutuun beekeen jiru gargaarsa fi yaafate yemmuu hanqoofa koo ta'e. Michuun koo yeroo koofummaa utuu waliin daangeessini iddoon itti kaa'amee jiru naakaasuuf teessurraa ka'e. Inni bara lakkoofsisee namootattis gaaffii ta'e. Kasaa wal gaafatu dhibbaan koo isaanii qame. An darbe qaariin jira xiyya diinaan darbatamu arfin du'aas naan arganne Yesuusinaan miliqfame. Iddoon itti kaa'amee jiru naakaasuuf teessurraa ka'e. Inni bara lakkoofsisee namootattis gaaffii ta'e. Hundi kasaa wal gaafatu dhibbaan koo isaanii qame. An darbe qaariin jira xiyya diinaan darbatamu arfin du'aas naan arganne Yesuusinaan miliqfame. Har'a ga'uun yaadamu utuu akka humnaa kootiif bara rakkina afaan ture. Na yaadadhaa hin daagadhu hir'inni koo salphaan ture iddoon itti abdii koo kutee. Maal jaalala akkasii kuni abbaan ilmaaf kan hin taane jaalalli koo kan naaf ka'e. Rakkoo suukaneessaa sana an Yesuusin miliqfamuudhaan bakka kayyoo kootii ga'e. Abbaa jabaan kaabanii maaltu ta'uuf jira jedhee waa'ee boriif yaada'u. Ija koon argeetaan jira isa namni awwaalee galee jiraachisu akka danda'u. Isaaf laftoonaan hin jiru kan inni sagalee ergee akkoominaan hin argine. Nama sawaabii godhatee gaaffisaatiif deebii dhabee orma gaafatu hin argine. Dhokkee sochootuu keessatti ufuufutuun beekeen jiru gargaarsa fi yaafate.
koo yeroo koofummaa utuu waliin daangeessini iddoon iftaatamee jiru naakaasuuf teessurraa ka'e. Inni bara lakkoofsisee namootattis gaaffii ta'e hundi tasaa wal